جاللي تتنخليسا الرأي في بوبليسا obboleettiin qashtii xiqqoon akkuma mana barumsa ishee dheeyteen mucaan ishii walitti katabaa turan sun intala adii takka isaa dhungatu jiru agartee baay'ee gubattee yeroonis yeroo gama kutaa ol seenan waan taateef seenanii osoo baratanii yeroon boqonnaa geesse bakka bishaanii sanittiin seegaa hoottu jetteenii mucaa faranjiisan akkuma baallamteen dura achi deemtetti bishaan xiqqaa tokkotu mooraa mana barumsa isaanii sana keessa jira. Bishaanuma sanii achi iddoo taa'umsaa muka tokko jala teesseet eegutti seen tafuulli ibidda fakkaatu tun mucaanis xiqqoo ishii duuba dhaabbateet intala reefu dhungatu san kutaa adda addaa waan qaraaniif deemee fidee harka irra kaatee waliin as dhufanii intalaanis asumatti na eegi intala sanin dubbisee dhufa jee qubaan achi agarsiisa. Osoo obboleettiin qashtii xiqqoon sun laaltee gartuutu dhungoota reefuu sun dandamaa ta'a ajaa'ibaa takka irraa harkisee gama ishii as dhufe. Hi friend jeen duraan laaf jechaanii ture. Maaf akkas goote jettee ishiinis gaafannaan dhiifama ambar duraanis ishiin walitti mufannaan ishii hinaafsisuuf jecha si jaalachuu eegale malee qaadimaan tiyya ishiidha jennaanin obboleettiin qashtii xiqqoon sun bakkuma dhaabbattutti goggooydee hafuu ishii daran hedduu dhiphattee huccuu keessaa uf dhabnaan haateet borsaa iskuula ishee fudhattee osoo yeroon ba'an hin gahin baatee gama manaa kutte. Ta durne turtii taammaa harkuma irratti jaamne ture. Maraguta arraho malta hutte nake anka buboresita itiyo ligat utalo bedinate maraguta arraho malta hutte nake anka buboresita Leelloo harmee isheetii waliin adaamaa jiraatti. Abbaan leelloo abbaa qabeenyaa ta'us haadha manaa lama qaba. Takka haadha leellooti. Takka ammoo yeroo dhiyoo keessa fuudhee Finfinnee jiraatti. Leelloo harmee isheetiif qutusuudha. Abbaan leelloo ijoollee isaa tan biyya alaa keessa bakka adda addaa jiran hundarra leelloo jaalata. Leelloo yeruma takkaahuu ija duraa akka dhabamtu hin fedhu. Eega leelloo mana akkoo ishii baadiyyaa deemtee dhuftee waan leelloo ijaa hin arginiif yaadeetti bilbila fudhatee leelloof bilbile. Heloo bareedduu tiyya akkam nagaa naaf qabdaa jeen leelloo abbaa ishii baay'ee jaalatti waan ta'eef haay daad nagaan qaba ati akkam nagaa qabdaa jettee nagaa wal gaafatanitti hoottu gaase yaadee jennaanin abbaa anuu osoon sittin himneen dhufa jeen yaaduu ture. Nin dhufaayyee jetteeni baallama torbaanitti qabdee fi gargar bahan. Yookaan nadeemtu miidhaan jarjartu yookaan nadeemtu miidhaan jarjartu qalbii nama fuuti yommuu isin qophaa'tu qalbii nama fuuti asukee qophaa'tu adii bareedu. Pakatu ya uji hangatu adiyai bareedu ilili pakatu ya uji hangatu. Boonaan sirbichaan dagamee bakka silaa itti bu'u bira kutee shufeerticha taaksitiin naaf dhaabi jennaanin dhaabee fi bu'ee ammas taaksii uf duuba isa deebiftu eeggatu eegale. Osuma dhaabbatu yeroon inni bakka hojii itti seenu jalaa balfatuuf jennaan miilaan dhaquuf dirqame. Osoo achi deemuu jiru taaksii biraa argatee deebi'ee hoggaa bakka hojii isaa gahu yeroon jalaa dabarteetti. Yommuu inni seenuuf jedhutti kun qaammaa'uu barfatu eegale booda maalayyaa jechaatu fuulatti guuraa hojii seenee akkuma inni hojii xumuree gama mana isaa deebi'an ibsaa hulaa isaa dura dhaabbatu arge. Eessaa dhufaarta jeen ibsaan hojiin seenee bar jennaanin hojii akka seenuuf deemtu naaf hin himne maaliif jennaanin dhiifama ibsaa koo taa'urra jedheen arruma eegale jennaanin meenuun deem uffata jijjiiradhu jeeni ibsaan fuudhee waliin bahan. Osoo taphataa jiranii ibsaan akkas jechuun itti haase. Dukaana kana hireena jalaa bannaan harmeen koo akkan dukaana banadhu naa jejjee anis faddaalaadhaanin arruma bite. Arraa huwachin oole amma dhufe. An deemuu kiyya waan ta'eef ati fudhattee hojjetuu qabda jennaanin wanni kiyya keeti keetis kiyya. Deemtus an bakka kee bu'een hojjedha jennaanin
akka dhuunfaa keettan siif kenna lakki ibsaa ko walumaan nuuf hojjedhu jeen boonan ibsaan dinnaan hayyee yoo rabbi tolche dalageen eega waan naa deebisee kabala kana naaf hayyam jeeni tole waliin jaanii osoo deemanii telefoonni kee maal ta'e sii dawwaleen si dhabe jennaanin akka gurguree harmee isaatiin wal'aanee itti himnaan garuu ibsaan gaddus humaa gochuu hin dandeenye waan ta'eef walumaan bulanii ganama hojii seenanii ibsaan baankii gaheen dhufa taa jeenii boonaa fi jara dukkaanarraa bite dukkaanatti dhiisee biraa bahe osoo boonatti hin himin ufiifis isaafis jee telefoon lama bite kun keeti jee boonaaf kennina boonaan kunoo eenyuti jee gaafannaan anis kaleessuma asitti na jalaa hatan jeen jiddumaanuu mee wahinsi gaafadha akka miqashtiin ta'e nagaa qabdi jee gaafannaan nagaa qabdi jeen boonaan afaan keessa qaqqabataa dheengaddanaaf katabdee turte sanuu dhimma fardii tokkoofin si barbaada naan jettee anis haajaan fardii tan waa'ee dukkaana kanaa na mudannaanaan sittan deebi'e jeeni biraa bahe jennaanin boona akkamii nagaa qabdi jee gaafannaan ibsaan shakkii keessa seene maali atuu nagaa qabdi naan hin jenne jennaanin boonaanis dhiisi bakka waa'ee ishii jeen miira keessatti dhagaame dhoffachaa ibsaan irra deebi'eet naan haasa'e maali nagaa waliin hin qabdanii walitti mufattanii jennaanin lakki jeen boonaan keessa isaa ibsachuu dadhaburraa kan ka'e imimmaan ija isaa maraa boona ati beeyta ajaa'iba qabda rakkoo keessa keetii na dhoffatta yeroo baay'ee anumaatu rakkina kee sirratti arga malee ati naaf hin himtu jennaanin mee galgala taphan waa'ee kanarraa dhiise amma bakka hojii jirra waan ta'eef ni jeeqamna jeeni boonaan lafaa ol ka'ee maammila ol seenu tokko gargaarutti ta'e. Abbaan qashtiin akka manaa deemte dhageenyan rakkoo keessa qashtii hubatuudhaaf lafa hojiidhaaf dhaqee irraa gama manaa dhufuudhaaf karoorfate maal taate intalti tun ufiin jechaatti mee dhaqeetuman kophatti yaamee gaafadha jechaatti ofitti haasa'uu eegale qashtiin obboleettiin ishii bilbiltee fi harmeen dafee kootu siin jette jennaanin hayyeenin dhufaa siifin dawwala siin jette jeeyin jetteenii bilbilee irratti dhuftee gargar bahan qashtiin eega boonaa ishii dhabdee bifti ishii tan hangudaa eegannaa fakkaatu sun xiqqoo irraa hir'atteet yaaddoon boonaa daran ishii miidhus barumsa fi hojii karatti murtee gama oromiyaa akka deemtu hiriyaa ishiitiif himnaan garuu lakki qashtiyyee boonaa kee anaatu barbaada torbaan takka qofanaaf kan obsi ji'a lamaan kana obsitee eebbifamuu qabda jabaadhu abshiir hin yaaddeen jetteeni jajjabeesse qashtiinis akkana jettiin bar boonan qaadimaa kiyya qofaa miti boonan anaaf bishaanii midhaanii eegan boonaa kiyya dhabe nyaanni narraa gad kutuu dide guyyaan natti dukkana osoo boonaan waliin barin dura an namni jaalala jee hoggaa odeessu ni maraattan jechaa ture garuu isa dhabuun anaaf gadda sheenaan guutame ta'uu kiyya ni beeytaa guyyaan faantaa kiyya dhabe waan hunda dhabe gammachuun kiyya isa malee akka hin jirre atis numa beeyta jetteen qashtiin baay'ee roraatee boohaa hiriyaan qashtiitis
qashtii ofitti as qabdeet nin beeka qashtii too boonaan hin duune ni jira maaltu beeka inninis yoona sida boon isaa akkuma ati cinqamtuuf kana cinqamaa jiraachuun mala hundaafuu obsi fageenyaatti tana hunda qaba jetteeni imimmaan irraa haxaayaa osuma haasaanii bilbilli tokko qashtii irratti bilbilame qashtiinis eloo jettee jalaa kaafte bilbilli bilbilameef sun mana postaa irraa tahuu hubannaan qashtiinis deemtee hubatuuf gama mana postaa ollaa ganda sanii jiru tokkotti achi kutte postaan boonaan ergeef USA gahuu isaati mana qashtiifaa diliivar gochuudhaaf fidaniitti abbicha maqaan achirra jiru mana adamnaan gama mana postaa deebisanii dawwalanii yomi wagamati haralle babata kanapi shimbirto sumati waiwata shimbiro halkeni tandukana demsu shimbiro halkeni tandukana demsu Damsan sita mata akena geisitu akena geisitu akena geisitu akena geisitu Jalaleti Yesu aku pakapadu Jalaleti Yesu aku pakapadu akka khosilahu isinu waliyatu abinti Yesuma shimbir jabatu shimbiro halkeni tandukana demsu shimbiro halkeni tandukana demsu damsan sita mata akena kesitu akena kesitu akena kesitu shimbiro halkeni tandukana demsu shimbiro halkeni tandukana demsu damsan sita mata akena kesitu akena kesitu akena kesitu akena